Nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Qulqulloonniif amantoonni hundinuu baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti isin ga'een jechuu jaalladha. Ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana sababeeffatee iddoo tokko dubbiseen akka isin na wajjin kadhattan barbaada. Hunda keessaniif kadhachuu barbaada. Faasikaa jechuun bira darbu akkuma ta'e atis rakkina kee bira akka darbitutti du'a bira akkuma waaqayyo si dabarse. Du'a baraa bira akkuma waaqayyo si dabarse. Faasikaa jechuun akkuma bira darbuu ta'e waaqayyo gooftaan tokkicha ilma isaa siif ergee Yesuus Kiristoos du'a baraa bira nu dabarse. Rakkina baraa bira nu dabarse. Akkuma kana waan hundumaa mootanii akka jiraatanitti ayyaana Faasikaa yookiis du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana sababeeffadheen kadhannaa isiniif kadhachuu barbaade. Mee isa dura iddoo tokkoon isiniif dubbisa qulqullootaaf amantoonni hundinuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 irraa akkas jedha. Yesuus daadhii dhangaggaa sana erga afaaniin qabee booddee fiixaan ba'eera jedhee mataa isaas jallisee hafuura isaas kennedhe. Fiixaan ba'eera jedhe. Jechoota Kiristoos Yesuus fannoo irra taa'ee dubbatee torban keessaa kun isa ja'affaadha. Inni jalqabaa yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedhe. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 irratti. Inni lammaffaan hattoota lamaan isaa lama ta'anii cina isaa bitaan mirgatti fannifamanii isaa wajjin turan keessaa isa inni mirga isaa jiru gaafa inni waa'ee isaa dhugaa ba'utti ati dhuguman sitti maa galgala kana na wajjin jannata keessatti in argamtaa ittiin jedhe. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 irraa argattu. Inni sadaffaan Yohaannis abbaa wangeelaa fi haati isaa Maariyaam wal bira dhaabbatu turanii Maariyaamiin ilaa ilma kee ittiin jedheeti Yohaannis immoo ilaa haadha kee ofitti fudhadhu ittiin jedhe. Waa'ee Yohaannisiif waa'ee Maariyaam dubbate. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 hanga 27 ittiin argatu. Inni arfaffaan jecha inni dubbate Eelii Eelii lamaan sabaqtanii yaa abbaa koo maaliif na dhiista jedhee sanni dubbate Maatiyos 27 lakkoofsa 46 irratti argattu. Inni shanaffaan I am thirsty jedhe nan dheebodhe jedhe. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 irratti argattu. Inni ja'affaan xumurameera fiixaan ba'eera jedhe. Iddoon amma dubbise Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 irratti. Inni torbaffaaf inni dhumaan jechi afaan isaa keessaa ba'ee fannoo irratti yaa abbaa hafuura koo harka keettan kennadha jedheeti boqote. Jecha ja'affaa gooftaan Yesuus Kiristoos dubbate fiixaan ba'eera kana naaf siif dubbate. Gatii anaaf isinirra jiru kaffaluuf jedheeti kaffalee erga xumuree booda fiixaan ba'eera jedhee dubbate. Ergasii booda hafuura isaa abbaa isaatti kennate. Ilaa anis kanarra dhaabbadheen siif kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin lafa jirtanii amantiidhaan harka keessan wal kaasaa na wajjin kadhadha. Ammaa kaasee wanti fiixaan sii ba'u dide, wanti siif milkaa'u dide maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fiixaan siif ba'u. Nana jecha rakkinni bara dheeraa, dhibeen bara dheeraa, yaaddoon bara dheeraa ayyaana kana sababeeffatee akkuma Faasikaa jechuun bira darbuu ta'e mana keerra haa darbu. Haa ka'u mana keerra. Rakkattanii siree dhukkubaarra kan jirtan, gaaffii garaa kan qabdan, hojjettanii milkaa'uu kan dadhabdan, hiixattanii qabachuu kan dadhabdan, aggaamtanii fudhachuu kan dadhabdan ayyaana kana sababeeffatee Waaqayyo danqaa bara dheeraa isinirra haa cabsu. Ilaa isiniif na jecha ameen jedhaa fudhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Faasikaa kana booda akkuma sabni Israa'el ba'uu ta'e Zetsaatii akkuma ta'e akkuma isaan biyya Gibxi keessaa ba'an akkuma isaan harka cunqursaa jalaa ba'an waan si cunqursu jalaa ba'i maqaa Yesuusiin siif ajajeera. Waan sin cunqursee jalaa ba'a siniif ajajeera. Waan jabeessee sin qabee jalaa ba'a siniif ajajeera. Waan cimsee sin qabee jalaa ba'a siniif ajajeera. Akkuma sabni Israa'el nyaata galgala sana hoolaa Faasikaa qalatan sana michichila dhiiga isaatii balbala mana isaaniitti dibatanii akkasuma immoo nyaata sana ariifatanii nyaatan achumaan ba'ani deebi'anii hin qabamne hin ba'ani. Faasikaa kana booda ba'i akka deebitee hin qabamnetti Waaqayyo si haa baasu. Ameen jedhi maqaa Yesuus. Akka ati deebitee hin qabamnetti, akka ati deebitee hin kiyyeeffamnetti Waaqayyo gooftaan waan si qabee harkaa cabsee si haa baasu. Hafuurri Waaqayyo waan si qabee harkaa cabsee si haa baasu. Ilaanan dubbadha.
kana booda rakkina kee wajjin ol hin argitu, kana booda isa si yaaddessee wajjin ol hin argitu, kana booda isa si dhiphise wajjin ol hin argitu, kana booda dhiphina kee wajjin ol hin argitu. Hafuurri Waaqayyoo cabsee si dabarseera. Kiyyichi citeera atis jalaa baatetta, kiyyichi cabeera atis jalaa baatetta. Akkuma bira darbuu ta'e darbi rakkina kee bira, darbi waan bira darbuu dadhabde bira ce'i maqaa Yesuusiin. Faasikaa kana booda namoonni hundinuu harka fuudhaa dhufanii mana kee dhufan, harka fuudhaa fidanii mana kee dhufan, baga gammadde jedhanii mana kee dhufan. Dunkaanni galataa mana kee dhaabbatu, dunkaanni eebbaa balbala kee dura dhaabbatu, dunkaanni ulfinaa balbala kee dura dhaabbatu, dunkaanni eebbaa balbala kee dura dhaabbatu. Hilkeen dhukkuba namummaa kee keessaa buqqa'u. Ayyaana kana booda yerootitti uffee jettee jiraattu, yerootitti boqonnaa argattee jiraattu, yerootitti hiixattee qabattu, yerootitti aggaamtee fudhattu, yerootitti sakaroorsite bira geessu siifa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin, siifa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin, siifa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Rakkinni bara dheeraa guyyaatti sirraa ka'u, dhiphinni bara dheeraa guyyaatti sirraa ka'u, yaaddoon bara dheeraa guyyaatti sirraa ka'u. Ilaa inni si yaaddesse, inni yeroo dheeraaf maatii kee yaaddesse, yeroo itti sirraa galagalu siifa ta'u. Ajajee raboo mucummaa Waaqayyoo naaf kenneen, ajajee raboo mucummaa Waaqayyoo naaf kenneen. Gatiin kee kaffalameera. Fiixaan ba'eera siin jedha Gooftaan. Fiixaan ba'eera. Jireenya fiixaan ba'ee jiraatta kana booda Waaqayyo jireenya fiixaan ba'ee si jiraachisa. Jireenya lafa onaa keessaa si baasa. Hin baata rakkina kee keessaa. Fiixaan ba'eera akkuma jedhame jireenya fiixaan ba'ee jiraadhu. Dhimmi kee fiixaan siif haa ba'u. Karoorri kee fiixaan siif haa ba'u. Mul'ati kee fiixaan siif haa ba'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Dhiyootti galataan dhuftu siniif teera maqaa Yesuusiin.